Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaala Billootuu Bakkam nagaa keessanii eegaanis nagaa kooti. Maaree daawwattoota koo yeroo dheeraadhaaf addaan turre shabakaa bilaashaa wal barsiisaa turre ammas itti deebinee inshaallah wal barsiisna. Hanga aappiin shabakaa bilaashaa jiru viidiyoo hunda wal biraan geenye yeroo biyya inshaallah. Gidduutti addaan gokkutuu hiyyaa dhiifame sin gaafachaa gama tokkoon isinis hamileen keessan barbaachisaadha. Viidiyoo kana laayik godhuun jalqabaa ammumarraa eegala. Chaanaala kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib godhuun maatii keenyatti biramaa sin jenna. Egaa arras aappiin sawaa dalagu hin jiru. Akkasuma zeeniidhaan maantana yeroo hedduu aappii zeenii dalaguutu heddummaata. Aappii hedduu kanarraa haaraan kana tokko gurra qabee isiniif fideetin dhufe aappii kana telegiraama kiyya jala isiniif kaa telegiraama kiyya kan argaa jirtan kana. Linki telegrama kiyya description box jala isiniif kaa takka ammoo koomantii jalqabaa jalaa ni argattu. Koomantii jalqabaa irra seenuudhaan takka ammoo description box jalaa seenuudhaan gama telegrama kiyyaa dhuftanii telegrama kiyya irra gizee dhuftan aappiin hedduutu jira. Isa hedduu keessaa kan nama isin barsiisaa jiru isa kana jechuudha. Sirriitti na hordofaa akkaataatti fayyadama isaa guutuu isiniif hima. Aappiin isa kana. Bakka kanarratti to'itanii kuni linkii isaati. Egaa isaan kun lamaan bakki xiyyaan itti qabe kun bakka kanarratti waan inni ittiin dalagutu linkii isaati. Bakki isarraa gabbuufattan ammoo linkii kanarra to'itanii pileesarra keessa isin galchaa. Pileesarra isin galchaa achirraa gabbuufattanii aappii kana duraanis ni qabda yoo qabaattan ammoo haaroomfatuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf egaa biyya telegiraamarra dhuftan bakka kanarra yoo dhuftan ni argattan jechuudha. Akkaataa itti fayyadamaa isaa isin garsiisa. Dhuftanii linkii kanarra to'atan yeroo takkaa fi linkii irra gizee to'atan akkatti gama pileestoor keessa isin galcha. Yeroo gama pileestoor keessa isin galcha an ammaan tana waan gabbuufadhee qabuuf ooppiin naan ja'a isin garuu instaal gootanii jechuudha. Mee ooppiin jennee wajjin seenna naafaana turaan hordofaa akkaataa itti fayyadama isaa salphaa hedduu takkaa isiniif hima. Yeroo haala kanaan dhuftan laayitar bakka yoo hannu to'itanii ammallee achumarra deebistanii an ammaan tana waan itti fayyadamaa jiruuf ammaan tanaa kun isa fayyadamaa jira akkuma agartanii yeroo jalqabe isin seentan haala kanaan isiniif himtu jechuudha. Yeroo gabbuufattanii akkam gootan asumatti dhiistaniituma achi booda linkii telegiraama kiyyaa akkuma isin jedha kun viidiyoo malaalaa jirtan kana jala isiniif kaa'e telegiraama kiyya barbaaddan telegiraama kiyya yoo barbaaddan Billootuu jettanii itti barreessitanis ni argattanii yoo sarchii gootan jechuudha. Telegiraamuma keessan irra galtanii Billootuu jettanii yoo itti barreessitanis ni argattan. Erga Billootuu jettanii itti barreessitan kan isiniif bahu kun akka profaayilii kiyya qabu kan suuraa baankii raamessu duubaan jira. Isiniif erga gizee beejee dhuftanii xiyyaa kanarra to'atan. Xiyyaan kun mareeti isiniif gabbuusaa jechuudha. Gizee inni xiyyaan kun xiyya bakka ammaan tanan tuqa shirjatti tun gizee maramtee dhumattee irratti to'atan waan afaana turaadha. Gizeen gabbee walumaan laallaa jechuudha. Hayyeegaa akkuma agartan kun ammaan tana gabbee jira. Gizeen gabbee kan goonaa bakkuma tanarratti yeroo takkaaf gadhuunaa jechuudha. Amma fakkeenya shari'aa fakkaatee kun tana xiyyaa qofaa jira. Asirratti gizee xu'inne oofeeti aappii san keessa nu geessifuma. An garuu amma irratti tuqee waan itti godhadhee jiruuf jalaa qabdanaan ja'a. Isin garuu bakka kanarratti gizee gadhuutan mee irraa balleesseetiin isin argisiisa yeroo takkaaf akka isin hin deemneef inni batisaa keessa isin fida. Hayyee amma akka haaraatti deebisatan jira aappii asirra tuqaa bakka kanarra tuqaa jechuudha. Bakka shari'aa tana obsaan na hordofaa. Asirratti fakkeenyaaf waan isin galuu qabdu akka hin dogoggorre kullaas xumurarraan gadhiisa kun Suudii Jawii Firii V5 config jaa akkatti irra gaxooftaniiti inni kunis ni dalaga. Gaxooftanii bakka kanarra dhuftan maal jaa Suudii Zeen Firii V5 kun ka zeeniiti jechuudha. Dogoggortanii akka jawii irratti dho'itanii nuuf hin dalagne jennu. Inni xumuraa kun warra jawii qabdu itti ilaalladhaa itti fayyadamaa. Warri zeeniidha ammoo Suudii Zeen jiru kana ni agartanii.
egaa irra hedduun keessan ni beektan shabaka bilaashaa kana yeroo dheeraadhaaf waan itti fayyadamaa jirruuf ni beektanii kanaa jechuudha ka zeeniidha ka jawwiidha ammoo ka xumura baasan akkan dogoggorachi waa diriftanii bakka kanarra tooyitanii qattitaa karaa shaa'iwaanitti isin dabarsaa jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya waan jalqabaa itti baradhee afaan ammaan na didee jira. Service running yaa gootee jirtaan anjaati maaliif jalqaba waan osoo isinitti argisiisin hojjechiisee waan ilaaleef ati godhattee jirtaan anjaa isin asirratti yeroo gattuutaan aappii biraatii hojjetaniif ol baasuun mala yeroo aappii biraa deessanii aappii masirraa gabbuufattan aappii liinkii kan jala seentanii gabbuufattan kana gize lamaaf irratti gattuutanii ifiif itti galtee achi booda aappii kana isiniif fide gize isin irratti hiitan achi booda isin okkeetti godhuu qofaa jechuudha gize lama irratti gadhootanii ifiif itti galte liinkiin stooppii bakkeettoo kana qofatu hiitan jechuudha isin. Bakkuma akka shari'aa fakkaattu tana keessatti akka gattuu hiitanii ifiif oofee aappittis ni galaa jechuudha. Kun haala kanaan successful jaa aappuma sanittis ni gala kunoo haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Jala haqeetiin itti deebise kunoo itti galee jira jechuudha ammaan tana. Achi booda bakkuma star joo kana gattuu hiita wanni biraa takka tagootan hin jirtu bakka kana gattuu hiitanii jechuudha. Yeroo haala kana kanatti gattuu hiitan akka ajaa'ibatti hisaabuu eegala jechuudha. Kunoodha nuuf hin dalagu viidiyoo hanga xumuratti ilaalaa nuuf hin dalagu maali osoo hin jenne dura kunoo akkuma agartan bakka kanatti hisaabuu jira gubbattis qulfii baasee jira asitti jechuudha. Akkuma agartan qulfii baasee jira asittis daqiiqaa hisaabaa jira akka ajaa'ibatti dalagaa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota kiyya addaan turuu kiyyaaf dhiifamaa isiniin jecha viidiyoo aappii shabaka bilaashaa inshaallah fuulduraaf hedduu wal barsiisaa deemna ganaatti fufna. Koomantii naaf barreessaa bakka isin dhibetti na gaafadhaa. Lakkoofsa waatsaappii kiyyaa yoo feeta warroonni keessan na gaafatu barbaaddanis duwwaa 5 duwwaa 4 70 63 32 irra isiniif deebi'aa duwwaa 5 duwwaa 4 70 63 63 akkasii warroonni gaafii qabdan keessaa nu barreessaa waan hin beekne irratti isin barsiisuudhaaf aappiilee garaagaraa keessa hin dhibee warroonni akkasuma chaanaala qabdan akkamitti akka chaanaala irratti viidiyoo gadhiisan karaa yuutuubiin qabu karaa seera qabeessa ta'een jechuudha. Yuutuubiin karaa lamaan gadhiifama irratti waa hedduu jira barnoota hedduu jira inshaallah fuulduraaf isin barsiisa. Egaa jiraadhaa hedduu galatoomaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Viidiyoo tana laayik godhaa yaada keessan naaf barreessaa yoo sabiskiraayib godhin chaanaala kana sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa isin jechaa viidiyoo biraatii wal agarraa hanga sittuu nagaan naaf tura.